Ashama harka fuune kam jirtan hordoftoota Oromiyaa Sam nagaa keessanii nagaan keenya hedduma jirtanittis naga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo irraa keessatti akkaataa itti fuula Facebook keenya yookiin fuula barruu keenya jechuudha akkamitti akka qulfii itti godhachuu dandeenyu isinitti argisiisa jechuudha. Kana jechuun fuula barruu keenya Facebook keenya jechuudha akka namoonni friendii keenya yookiin hiriyoota keenya hin ta'in search godhanii fakkeenyaaf Facebook irra galanii maqaa keenya gaafa search maqaa keenyaan godhan namoonni profile yookiin fuula barruu keenya argatan akkaataa isaanitti icciitiilee jiran yaani suuraa video wantoota isin garaagaraa keessan post gootanis cover keessanis ta'e profile keessan akkaataa isaanitti arguu hin dandeenye akkamitti akka cufachuu dandeessan har'a isinitti argisiisna. Maarreessinis hamma xumura video keenyaatti akka nu faana turtan isin affeerra. Gara sitti darbuudhaan duratti chaanaala Oromiyaa Saamiif haaraa hamma irraatti kan taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Warroonni maamila keenya taatan immoo video keenya like comment gochuun irraanfatinaa isiniin jenna. Haye duraan dursa yeroo gara barnoota keenya darbinu Facebook keessan onni gootu Facebook keessa yeroo bantan iddoo profile keessanii kanarratti click gootu jechuudha. Erga profile keessan irratti click gootanii as bakka tuqaa sadan kanarratti click gootu kana booda as iddoo like profile jettu argattu jechuudha. Iddoo like profile jettu kanarratti click gochuudhaan kana booda like your profile iddoo irratti cuqaastu jechuudha. Bifa kanaan cuqaastu akkuma isin argitan amma fuula barruun kiyya cufameera jechuudha. Hidhameera akka namoonni garaagaraa yaani kan maqaa kiyyaa Facebook irra search godhaniin arguu yoo barbaadan fuula barruu kiyyoo barbaaduu fedhan akkaataa isaanitti arguu hin dandeenye godheera jechuudha. Bakka kanarratti wanti isin hubachuu qabdanii namoonni hiriyaa keessan hin taane fakkeenyaaf akkuma isin bakka kanarratti argitan namoonni hiriyoota keessan ta'an fakkeenyaaf hiriyoonni keessan firoondota keessan footoolee isin garaagaraa suuraa jechuudha dhiifama suuraa isin maxxansitanii fi stoorii keessanis ta'e profile arguu danda'u. Akkasuma immoo namoonni friendii keessan hin taane wanti isaan gochuu danda'an yoo jiraate adii yookiin hiriyummaa qofa isinitti ergachuu qofa ni danda'u jechuudha. Kanaan alatti suuraalee garaagaraa kan isin maxxansitan akkasuma postiiwwan isin maxxansaa ooltanii fi profiles ta'e cover yookiin dudduuba fuula barruu keessanii cover sana jechuudha arguu hin danda'an jechuudha. So kanaadha bifa kanaan fuula Facebook keessanii cufachuu dandeessu jechuudha. Fuula barruu keessanirraa qulfiitti godhatta yookiin isa cuftanii jirtan kana jechuudha. Akka namni profile yookiin fuula barruu keessan hin daawwanne namoonni hiriyoota keessan hin ta'in jechuudha. Erga cuftanii yoo ammoo hin barbaanne publiciitti gochuu barbaadan namnumti hundiyyuu Facebook keessan search godhee suuraalee isin maxxansitan akkasuma profiloota keessan story keessanii fi cover keessan akka namni hundi arguu gochuu barbaadan tuqaadhuma sadan jalqabaa kanarratti ni cuqaastu. Sana booda as iddoo unlock profile jettu argattu iddoo kanarratti unlock gootu. Kana booda as iddoo unlock jettu kanarratti click gochuudhaan banuu qofa jechuudha. Asis ammas deebitanii unlock your profile iddoo irratti click gootu. Bifa kanaan qulfiin nuti dura fuula barruu keenya qolloofnee turre suni gadhiisee irraa badeera jechuudha. Egaan hordoftoota keenya viidiyoon nuti har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kan hamma ammaatti nu hordofaa turtanidha. Viidiyoo keenya akka jaallattan abdii qabna. Marree isinis viidiyoo keenya like gochuudhaan akkasuma yaadas ta'e gaaffii yoo qabaattan comment gochuun irraanfatinaa isin jenna. Maamila haaraa kan taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isin jenna. Marree hamma viidiyoo bifa kanaatiin deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.